نوما خد تماني اوكي يا صومالي بيهرجيسا خيسا جرتا قال هرجيسا بالجنو انجرا شمان جرا هرجيسا انجرا يا ربي اوكي وجين كي مالو جتا مال دلي دادلغا انا كوين تو مال وجيتي تاني تجرا دوبانتا برسيسا يونيفرسيتي برسا يونيفرسيتي ما شاء الله صومالي خيستي انغو نتيكا abdu takka hojii nati hojjettu ni jirti akkana nama mootummaa tokko wajjin hojjetutti. Mootummaa wajjin hojjedhu an dura bu'aa bakka taa Somaalilaandiiti. Somaalilaand qofa osoo hin ta'in bahaa jiddu galaa fi gaanfa Afrikaa irratti horee hojjettu dura bu'aadha. Nama 30,000 oliitu horee ta'ee fi dura bu'aa ta'ee gaggeessu jira. Dhimma riskoodhaa. تقول كبتة. المريض كنت تشوفون نو أصلا المريض كنت تشوفون نقاف موتي يتي جنادي بفتاتي المريض كوتش سنة ولي. أوكي. نما خمس الضمان كان رتي أتيك أورموت سيفلانيتي أورمون سيفلاتين وفتانا من خوني نما نندمو دندو نما واسا خنا بوسا كابو دنديت اللي كابو جاني سيفلاتني أواسا خنان أنقذ دنديس الدموني جرتاي جوتي دروتا تاتي. ركوي ساري ردو فاسقلي تهافي وانسان أركتا وانسان دبن. gargaaraa wajjin deemaa jirta jechuudha. Akkasi. Ilfaadhu. Okay. Harmaas irraa baruu barbaade galatoomii himannaa isiin dhaggeeffadheetiin samboodaan sitti achi dabree wanni kuniif konni jirti isiin jaa anaafatillee walumaan dhaggeeffannu himannaa isiidha. Isiin siimattu ammaan duruun dhageenya waan ta'eef. Baay'ee bareedaadha. Salaata dhaabbatama fi kana salaatee deemu. Salaatee deemi. Sharmuut ittiin buna gurguradha magaalaa keessatti. Kaya waraqaa sana harkadhee tasfaata kan harkadhee maallaqa illee waraqaa sana irraa takka nyaanyaanii sumuun saba waraqaa sanii na seente illee hin jirtu yoon dalagaati jira hiike malee yeroo hedduu waraqaa sanii jecha. Amma waraqaa sana gaa akkaan fudhadhetu egaan fudhadhe boodas gaayaa dalagaati jettiin fufee jijjiirama yeroo jedhanis ni maqaan hin jijjiirsisaa. Maamma Aliyyi tana keessa wal baran egaa waraqaati la fudhadhe waraqaati yeroo osoo Oromoo takkattiin hin dubbatiniin osumaan isaanii boo'u. Waraqaan waggaa meeqa jala deemee fudhadhetan abdii biyya alaa ififillee biyya alaa kana yoon dhaqu baadhe haati baalagallee yoo taate beekadhu haati hamtuun ilmoo ofii beeleessitu haati hamtuun ilmoo ofii hin rakkiftu ifi haa rakkattu malee baalaga yoon ta'e ilmaan kiyya iskuula oolan ni beektani ilmaan kiyya madrasa haadha oolan. Kanaafuu mirgi namummaadhaan haa eeggadhu gaammanaa guutame jeetiin amma gaa waraqaa harkannaan beekadha mirga namummaadhaa parsantii dhibbarraan dhibbatti jeetiin amma abdii irraa qaba. Inumaa gaafa waraqaa kan isa irra kabajaa qabaa fi inumaa dalagaa fi waan irratti fattaanyiidhaa egaa waraqaa harkadhe booda irra bakka irrumaan na gargaaran namni ispoonsaras irra siifinne jaanii ati tanaa kana gidduu inumaan jiraadhaa gaa amma dhiyoon tana intarbii jaaniin na yaaman. Hogguu kanaan amma intarbii tana akka Maammat Aliyyi yookiin nama haaree ta'ee qabatee information away to gaafachuudhaaf eenyu ibsaale yennaan ibsaan baran irraa bu'eetiin jira Maammat Aliyyiiti. Gaafa horeen filatamtu sin dhabu gaafa horeen filatamtu sin jiru waan takka irraa quban qaba amma kanaan bara horeen jijjiiramte eenyu jijjiirame Maammat Aliyyi ibsaa adishootis guyyaa tokko wal agarree hin beekan. Ifumaaniin fudhadhee rabbii xiyyaa wajjin waraqaatan buna gurguree akkaan isin jetti barraadaalee hulaa dura kaayetiin ol seenee waraqaan haa kannaa jee amassatiin akkasi karan. Amma gaayidaan harkadhe tasfaadha. Amma gaa barni jijjiirame eenyu jijjiirame Maammat Aliyyi. Ayga Maammat Aliyyi kana hin beeku Oromoo mateenyaa mi'ee Oromoo hayya warnaa kanna nambara isaa naa kannani akkastiin irra bilbilee way riskoo teenya fe'ee masa tiktook irra si beena bar tiktook irra na beeytaa as waan jirtu sin seene lakkii asumaan jira baraanis waraqaa yuunisaartanaan qabaan waraquma tana jalaan deemu jira kooppilinki godhaa buleen kiyya kooppilinki itti godhamee na qaqqabu jira ibsallee qaqqabu jira kan harkutti ibsallee qaqqabu jira amma gaa waraqaa yuunisaar jechuun beekadhu waraqaan tu waastinaa teenya makka qomaadhaaf qubni takka birqiidhaa jettu Oromoo. Anaaf qomma waraqaa yuunisaartuun anaaf birqiidha waan guddooti manaaf ammata waraqaa tanaan achitti amma wanni naaf hin jiru gammaa jannata seene. Abdiiteeti. Irraa waan atti abdattu. Abdiiti jetta fuula duraate anaafillee wanni kun naa dabru baatte
الموت جتنا إلمان كتير أم بالك يا تو قد الموت جخايو يسيداتي برباد هكا سوشيال ميديا راس في جولتي يعني نقلني نما فوله سيدان بيا خبر سوشيال ميديا جولتي جتنا أما قا عبدي فوله دراتي جيغا أما قا جيرانيا خنا خيسي جرو بكا رام دلي جتني سوال غافنه غافي تكام بربادي غافي سنين غافده غافي سنه كسي متي أكنا جي خيسي يبسان أني بوري أشتين بيس أما قا انترفيو دا فينا يعني انترفيو دا غزي دا إنو غويا سندور سوق أما ولا غر أما ولا غر انترفيو دا رتي هاسو انترفيو كيزي غوتول لا يقبات كيزي نكون أكاتا تطير ستتوقع جرا إنه كنا منورة خيسة تورينا منورة لينجي كابونا مباراتي برسا يونيفرسيتي تي ترتيبا نوغل تخانو ما هاسوني خيتي هيدو أكاتا هاسو خيتي ترتيبا تيتوجا ماني ليني منساتي لين لا كان والله ما شاء الله جارتي اساسا اكرف تناصر عمل لي غزه خدشني مدبش شنتم شنينجا اكاسر اكاسيت اكاس غدو سني متي فغو من سيدا سودا سيدا وانجينا فكاتين جو فارسو وكالا كان نيانه وانا سودا تيتي بودا نين دفرو فين تامو سيتا يلا ان دفرو تامو محمد علي اركو جرتا اكاسي لا كان يانه برتانو خليسني فولا بريدا لا نغو گيسن يسني فولا بريدا نقول جيشانين كأمّا انترفيس نين دكේ ما شاء الله انترفيو نين دبره مو بركة جيرا جاني نين دكේ نين جيرا ده نابي ماما jadi يقول سبوتر ولا نجار أما سببان ديون تنا انتلاتك كأنت سبب ميشا يسين برجورتو ميشا لنا براقب جيجاباتين عرب أنيس رافور دهتين هو عرب أن رافور بيجين جولة ديلا تكنت درت مجاعة أنا خيسة جولة سون ديلو كجان كافر جولة سانقوساتك يوم تسرّعن فوري يوم مالين تنجي هذا النوع تسقيه وراجع في موكمنتي في نمبر سايت الأولمانين إسكان شو قولي خاي أما جولة أنا نبر بعد فين تاجمّا gandaan duraan tura tokko bilbilanii dhaqanii jaaniin diskoon ilmaan adaadaa isiiti akkanaan firaas keessa ilmaan adaadaa illee qabni beekanii ilmaan adaadaa isiiti diskoo barbaannaan diskoo amma sadi dura jaa'u nagarree jaaniin amma guyyaa sadaffaadha amma guma zakkiin kun maallaqa na ergee zakkii rabbisa jaa kafalu fi dalaga dhunaan jee maallaqa isaa kanaan ganama deemee ganama adada meeshaa tottolfadhee maal jee kadhiqee gisee nanas deebu naa nyaata akkana gis lama faan kaatee narra bilbilu teessoo ka'ee dhaabbattu deemu manaan jee silaa nama biroo taatee hin amanuwan laakiin nama hoogganaa oromootiin nuhun nama oromoon koreedhaa filattee bikkasan oromoorraa balaa tiisu nama oromoorraa waa hunda tiisu jaaniif filatanii bikkasan kaayan hoggana sii dhabuu bilbilee fiigee gisee nan dhabu sa'a jaafi qixxee bahu jiran gibbii keessa dhuftee jeetuma isaa fi onnidhaa namaa hojii deemu jira qabee gibbii keessa onna deebisee si hidhuudhaa deemanii maal balleessitee naan jedhe aboo bara dhiyoontanaan akkan intala takka huccuu horkallee ani sirraa fudhuu ragaan inni qabanii na gaafachuu hin dandeenyeen jee amma akkana naan jee sanii miti naan jee sanii miti meeqoo si hidhuun oolanii poolisii si barbaada aboo poolisii akkamiin na barbaada laalaa fuute siin jaanii dassaayidiin si barbaada hoggo kana mudhinna jirti eenyuun fuudhe sabriinaa sabriinaan as jala jirti sabriinaan ka jirtu garawwee biyya biroo hankamiin jiru asi maal jee viidiyoo ati dhalaa fi dhalaa wal fuudhuu qabdan takkaa rabbiin naafaan hin baafne jecha kana akkamittiin dhalaa boon fuudhaa lafa jirraa hoottaa kaafannee hangana na beekanitti namni dhibbaa afurii fi kudha shanan kun kanan beekne hin jiru jee yaadooni aboo oofifannee hoottaa maalii ta'aadha jechuu takka malee takkaa dhalaa fi dhalaa haasoo hayya keessattu sammuutti dhiisi daguutti naafaan hin dhufu hanjamaa keessa oofifannee aboon shakarree dhiirtiin jirtu nu hoottaa jenneetuma hanjama malee amma dhalaa fi dhalaa wal fuudha jettee ati sabriinaa fuutee jirta ani immoo yakkamtuudhaa viidiyoodhaan harkaa qaban viidiyoo maalii viidiyoo harkaa qaban viidiyoo ragaadha qaban aboo ani hin jiru hin jenne viidiyoo harkaa qabanii aboo ani hin jenne harkaa qaban viidiyoo hayyee gaanii ilaalla wahii dhaabbadhu naan jee rakkoo amma reefu jechasaa keessatti waa hedduudhaan dubbisee rakkoo oromoorra fidde jee ati waa hedduudhaan jira amma gaanii isaa jechaan dhagee yaamamee seerri qaamni SID ol seenatuma SID bilbili jeeni alaaftittidhaan alaafittiin SID bilbiltee SID biyyata moo taate guusaa agartee SID'n akka daqiiqaa sin dhaabne takka mana murtii takka biyyateeti waraqaa sirraa guuranii SID dalagaan isaanii san ni gorsina naan jeeni jee amma fuudhee poolis xaabiyaa yoo geessa yoo hidhan miti yoo fidaa hoottaa
yoo gorsanii gallakkisanis immoo bakka isin jala deemaa hubadhaa jeetuma ijoollee naggodhee amma maxadii maa yaamte jeemu ijoollee maa yaamte maa maxadii uummata kana yeroo ammaan tana deemu jirtu sana ni beekta yeroo Oromoo fi gartee Soomaaliin yeroo wal barbaadu jiran kana yeroo tana keessa micoota namaa yaamte isaaniif viidiyoo harkaa qabu duuba maa yaamte yoo amma baannee akkamtu nu dhiisanii ni dhufanii. Okay, asirratti viidiyoo sana isa harkatan jettee maan gaafatin isa viidiyoo sana isa harkatan jettee. Hinjirtu viidiyoon ni jira viidiyoon ni dhabamte viidiyoon ana akkana jooko kaas baate kun Sabriina maal jette jee Sabriina wajjin harma akkana godhu harma maal ulta seerri harma maal ulta seerri namaa hin jiru takkaan dhageessanii dhageenya. Abbaa manaa guutuu akkana dhageenya. Kamu mana hidup terbamian, ni kita yoo rakkina hiiknaaf deemtan deemtan malee yoo rakkina isitti hiiknaaf deemtan malee yoo dubbii bulchinaaf deemtan hujii nama kuma soddomiitiin harka jira dalagaan qabaa dalagaa saniif hin deemu dhimma riskoo yoo dubbii tokko irratti olii gaxoof naaf deemtan dhaggeeffadhu moha wayin sinjaa moha dhaggeeffadhu moha dubbii abbaan barbaade moha na dhagaye moha abbaan barbaade dubbii tana lafatti hafi ta'utu miidiyaa gubbatti naasa'in dubbii tana kara biraatti oofu jira. Oromoo riskoo qofaan Oromoo kuma soddomiin lubbuunsii taksitiif dhaabbachuu jira yoo dubbii tiktok irra bocu hisaabee haa uffattu koo uffattetti riskoo rakkina sii haasoo fi yoo fadeemtu taate dhaggeeffadhaa walaa dhaggeeffannu ati qofti naasoo nuti carraasii kan naasoo itaa hojii kuma soddomaatii miti hojii miliyoona takka harka qabaadhu wanni isiin himattu tun dhugaadhaa nuti si gaafachuu jirra dhugaa taanaan dhuga soba taanaan soba kanuma malee nuti dirqama wannummaan asirratti barbaannee hoottaa jennee uleedhaan miidiyaa sin finne abbaleessa kiyya anta kaanaa maqaa kayaam gortee naa dhimmasii dubbatu gartee hin agarre ammaa saasoo sin haasaa turtan quban qabu akka nama tokkottiin isiin dhuftee akkana naan jennaan nama san fidi nama san irratti siyaasa waa dubbiin abbarra tolti abbaa duubatti hin toltu ati dhufte viidiyoo banadhu sin jennaan banatte ammaas akkasuma viidiyoo banadhu waan isin jettu tanarraa qulqulleessi yoo dhuguma namas kuma soddomaa kana qabdeeni deemte uummanni as jala jiru Somaalee jiru guutuun ragaa sii baate qulqulluu kataati waan isin haasoftu kanarraa ati nama qulqulluu san taanaan konferensii qabannaa wanni viidiyoo banadhu sin jee gurbaan kun qulqulluudha riskoonii fi rakkoo qabdi jedhanii ragaa sii bahuu danda'an kaameraa duubatti ammoo namni sin beeku namni lafa si beeku kaameraa duuba sin beekan tiktok hin beekan ta'a kanaaf habiibii kiyya atiis nama guddaa nutis nama guddaa riskoonis nama guddaa. jalqaba desinaa moonne nama manan eegu jira namaatu dalagaaf dhufe manan eegu jira san dhiiseetiin isin kabajee dhufe jalarraa kaasee isin yaa'imu riskoon guyyaa qabamtu lubbuuf sodaa keessa jira Somaalilaand keessatti sababa moha max moyimchaa viidiyoo waraabee dhimma saniif ummanni keenya halkan bikka bulu dhabee cinqachaa bule akkasumatti ummataaf furmaata barbaada olii gaccacaa ture hanga mootummatti yennee pirezidaantiin biyyaa gabbee dubbatutti ummata nurraan xiqqinaa yennee iyyachaa ture ganama akkuma waajjira dhaqeen ganama tuurizaa lamaa kana waajjirarraa naanjaan riskoo barbaanna riskoo ammaan tana dhufuu qabdi jaan waajjirri hoggaa nama barbaadan baqataa dhimma baqataa irratti daleena akkuma baqataa kaanitti nuyi kanama fiduuf hoggaa namni dhufee furmaataatti kan nama malee ni hidhamaa riskoo irratti akka agarre jalqaba hoggaa natti himan ni yaamee riskoo bikka teessoo ta'e bikka dhaabbattuu deemtatte fi kottu hin jenne maaliin wal qabsiisee akkasii yaame rakkina ammaan tana biyya keessa deemu jiru kana rakkina kana keessa yoo jiraatte asitti harkatti bikkitti yaamamte ministeera deebisanii qubsiisuutii fi mirgal ilma namaatti mirgal namaa waajjira ministeera mirgal ilma namaa keessatti rakkinni sirra gahaa hin yaanne ni yaame baqataa hedduu yaamaa ture ammallee yaamuttiin jira hidhamuu fi miti garuu hidhamuu sirraa waa takka irraa guban qabu badii sirraa guban qabu ni hoggaa yaamee jidduu ga'een ummata yaamsise san shakkee daayirektara waajjira sanii dubbisee dhimma tana hottu jedhu kun akkana barbaada eenyummaa isaaniitu hin beeku yan baachii gaafatanii baachii nu garsiisan manni poolisa ta'u maaliif barbaaddanii jenneen
baasanii viidiyoo nu garsiisan dhimma akkanaatti leesbiyaanizimiin hoggaasanii rifan. Agaasimiin jee namni kun baqataa namaas jiru dhimmitti kun akkanaa hikni asirraa kan namaa fi dhimma tana ati jala deemi qabiin jeen. Riskoon dhuftee riskoo maaliif poolisaa si barbaada maaliif si barbaadaniin jeen. Ani hin beekne dhiyootan ijoolleen takka akkana na barbaaddisan ta'uu dhabdule lakkii riskoo akkasii miti dhimmiti sanirra cimtuudha. Dhimma leesbiyaaniitiif si barbaadan jaanii maaliin jeen fuudhee waajjira ol naqee harka jiraatti osoo hin kannin riskoon dubbisi agaasimeen dubbisi jeen. Agaasimee biirootiin dubbisi jeen. Michiyyoonis wajji jirti inni dhufan. Jeetiin kutee yuunivarsiitii hoggaa yuunivarsiitii deebi'u riskoo kutanii nan jaan. Michiyyoo fuudheetiin poolis xaabiyaa jala dhaqe. Poolis xaabiyaa jala dhaqee hoggaan jedha poolisii dambii qorannoo yakkaa gaafadhu. Dhimma leesbiyaanii evidensii qabdii riskoon viidiyooleen isii waraabdu shari'aa biyyaatiin wal dhoyti jaan hoggaasanii kaje riskoon haala badaa keessa jirti. Riskootti seeneetiin gaafadhee ni deemaa mana dhaqaa mana meeshaa telefoona tokkoo fi meeshaa fi michiyyoo fuudhii mana keetiin naa galche. Dhufnee michiyyoo fuudhee mana galche laaqana binnee geessineef galgala hiraata fuudhee itti deebi'e. Ganama laaqana fuudhee hoggaan dhaqu riskoo lolaan akkaanan ani sii hiisisetti loltee michiyyootti mana naa deebise bas waa takka hin beeku naan jedhu. Ninjeen riskoo dhimmititu yoo si hiisistu taate yoo dhimmititu CID jechuun waan biraatiin Criminal Investigation Department. Criminal Investigation Department yoo seentee dhimmitii ta'e qulqulloytee karaa prosecutoraa dabartee prosecutorii si fuudhee mana murtii si geessee dhimmitu yoo sirra murtoyte biitituun biyya Islaamaati. Murteen isii amata 5 ol yoo taate malee sanii gadi miti. Muciyyoon tun barnoonni irraan citin yoo karaa san ka deemtu taate. Muciyyoo ta'e wanni takka irraan geessu na laabdadhuun jee. Riskoon isina beekti hangam takka akkaan nama jaalladhu, hangam takka akkaan akka nama kabaju, hangam takka akkaan keessummaa ifi qabee jiraachisu ijoollee meeqa akkanarra jiraattus ni beekti. Riskoo hoggaan akkas jeen ganama lammee isaadhaa loltee muciyyoo ta'e mana naa deebisinaan jedhu. Kayeetiin fuudhee muciyyoo mana deebisee fi hin hafne jechiini. Abaqaa dhuunfaa guyyaa duraa isinitti taa'imu leegal kilinik karaa UNHCR'n kan godhameef looyarri godhameef san nagaafatte beebii muciyyoon jettu takka beebii jetti waan ishii nagaafatte naan jette KCC report godhuun maaliif barbaachisee naan jette. UNHCR qaamatti haaf biyya tana jiru baqataadhaaf UNHCR dura beeka dalagaan teenyaas nama rakkate UNHCR geessine UNHCR qaama seeraa tabaqaa akka bituufiif tabaqaa san geessineef. Abaqaan san yeroo barbaannetti waan jalan deemaniif dhufanii isiillee dubbisanii jiran waan jala deemanii fixuuf hin dandeenyeef abaqaa dhuunfaa abbaas ja'amu qabnee fi dhimmitisii osoo mana murtiin seenne negoosheet godhii baasi jenneen. Dhimma san irratti negoosheet godhee mana murtii yoo seentee himata akkanaatu rabba namaatti himanii karaa saniin abbaas negoosheet godhee baase. Hoggaachii baasu waraqaa karraa fuudhe CID poolisoota karraa fuudhan. Waraqaa moorahan irraan fuune ministeerri resettlementii fi humanitarian affairs irraan fuune. Riskoon nu wajjin naa wajjin eega baatee booda afaan nagayaatiin naa wajja haasofte waraqaa sandeeffachuu wayyamu TikTok irra baatee akka waan nan daba isii irra dalagee haasawa kiyyarraa yoon riskoo dabarra yaaduu barbaada. Viidiyoo san anaa waraabee geesse anarraa harkatanii afaan isiitiin isiin qabeeti. Dhimma san quba qabaa hoggaa jedhamtu. Dhimmitii tun naas sobanii dogongoraan itti nanaqan akka isiin sayyaamtu nu godhin silaa hin beekee jalqaba hiyyaamu ture. Eega dhuftee bikkittisan bikkatti haati. Baqataa biyya tana jiruuf dhimmitisan mana murtii seentee silaa murtuutee Oromoo Mo'aafiyyaa hoggaanii fi jarri dura siyaamee dhimmasiisi kannan san ati hin beekne jechuun waan kana ta'uu eega dhuftee hiyyaamu. Waan akkam beeku hanga isiin dhufte. Dhufichasii osoo isin karaa jirtuutiin viidiyoo maal jeetiin shakkee biiroo department heeditti daayirektara geessee daayirektartitti maalii jedhu kun maaliif barbaadennaan nuti poolisa jaanii viidiyoo nu garsiisan. Dhuf yaame duruusii dhufu jirti. Yooniin deebisee dhimma saniif akkomplisiitiin taa ifiitti yaafuu yakka keessaan seera. Yooniin isii eegaan viidiyoo harka deebi'ee jeen. Aan dhimma saniif taphatoo. Baqataa biyya tana jiruuf bala. Biitti biyya Islaamaa. Waan isi gaafachuu barbaade. Isa kana akkatti hin beekne rabbiin kakachuu ni dandeessa. Isa kana wallahi takka irraa quban qabu akkuma isittiin piraankii ta'ee wanni kun anuun dagaggamana taatee itti kakatuun hin disaan kanatti.
والله بالله راكبن قف اوكي هنغان أسيبرون سيد ورقة سيسانو أكدي بيمتو قروني دنديس أما biyya tanatti seerri akkaataan itti dalagu namni tokko gaa'ee akka dalagee biyyarraa ari'ame rikoordiin isaa yoo keessa isaa keessan seenin dhokatee turee afaan if dhooysee boodarra haaree waraqaan irraa badee fudhachuu danda'a. Riskoon ammoo wanni isiin godhu jirtu isiirra dalagaa ni beeyti isiinis ijoolleen Soomaalee afaan Oromoo beeytuun jala akka jirtus ni beeyti keessiin isii tana booda riippoorti godhamaa akka deemus ni beeyti. If dhooysitee ana dubbattee xiqqishoo teessee waraqaa sanarraa baddeettee baafachuu dandeessitu. Amma immoo baatiif deemu jirti arrabni isiniin dhagaa ogu. Ifirra dalagu jirti malee narra dalagutti hin jirtu. Arrabbiin teeknikii rabbi akka isin jechuu jirtu community na sosodaachisu jirti. Imbaasiin na sosodaachisu jirti. Annama siyaasaan baqatee biyya tanatti jiru. Adeemsi isii anaafillee gaagama akka ta'u keessa deemu jirti. Anaa hojii maal haasa'in bikka naa arrabsitu. اوكي غلط والله الفاندو اما يصير تشوتو لا اوبسي بابا اوبسي هاتي دي ما تو زرتي اوسو هاتي دي ما دبني نما بنا مال تو كره يسيسا مو تو كبدو تاي ندو بنن تو ان بكن رافتي نوتي من كورسي انغسي تمو هاتي دي ما زرتي انا ولا يخجر يمسا نو وانا سالك يجرتي ما كان نمسره بيخجر ريسكو No, di makan. سالك يا اخي يجرا community خايسة دلا جوب بيخا عن community خايسة ولا على خجاتي تو عن community خايسة هي سيرا بيرا كنا ولا على خجاتو رجاتو كمالتي أصوغ جاتو كورسكو أكم جرت ديما هيدا خايسة بفين اللالين بهودن ديما لي أكادا سرا إسانيتين أنما عمتش أنما مرتيفة ما مجوز يعني سامتش أنما تيتي مرتيفة مفديمتي أسي بارتي جانيني وك أنا جلادي ديما لي سلا واني سنصوم ملتيسي أخرى سلا نسينكو ورنا ربي اما انت يا بركه رجعنا بلوك نقول عيسانين قافد بلوك نقول عيسانين قافد نبسا بلوك يا بربسا Okay, gafin kaba ibsa maafin gafin kaba. Namni tokko dhimmi kun dhimma dogongoraati. Maalillee fidanii jiranii waraqaa dhimma dogongoraati jedhanii waraqaa eenyummaa kan nuufi qaban. Akkana fuudhanii amata 5 amma fakkeenyaaf hoggumana hidhaa deemtee mana hidhaa keessatti dhimma kanaa kanaaf hidhamte jedhanii waraqaa si fidaniiti looyera meeqaan amiin deebite dhageeffata obboleessi xiyya qaali obboleessi xiyya daqiiqaa tokko na dhageeffata bilis dhiifama si afaanii qabee dubbite namni waan san kan nuufi danda'u isa kana mo'aa kana dhagaye amma inni dura taa'aa Oromoo community'ti siiniin jedhe nama soddomii oliin biyya tana keessatti waa'ee hojii isaa dhiisi dura taa'aa akkasii dhiisi walumaa gala wanni waan kana kan nuufi danda'u waan kana kan nuufi looyera isaa akka yoonni akkasii yera na faamili amma haasawu dhageeffadhume baabii dhageeffadhu waan hin godhu deemu sii galee ama I'm talking right first isaan jaan kana laal mee obsi aji sabboona kee waan hin godhu deemu sii galee yoo gurbaan kun waan isaan jaan kana godhuu danda'e aangoo akkasiisan qabaate hojii kana hojjechuu danda'e karaa fagoon deemnu isaas komii irraa dhaabne aarii isaatis lola isaaniitis dhiifne Anggo bakka tanaa yoo gabaane riskoo fi maal tole fide yaaricha. Angoo fi bakka kanaa yoo akkana ani barbaadu anis kana waliin barbaadu isa kanarraa immoo jalqabarattuu riskoo waa'ee isaa kaasuu fi isaan maaltu walitti fide bakka tanaa inni koomaniituma gargaaruudha malee riskii eegawwalee yaabuu isa kana laali isa kana riskumaa kunuu akka amantuun barbaade amannaan Lain guyyaa san isii yaamini balaa guddoo isii qofa balaa guddoo akkami beekte balaa guddoon irra bu'uusiirraa akkami beekte shimpiro balaa guddoo jettee micoon takkallee doon tana sodaachifte naa isinii maa koota balaa guddoo jettee micoon takka doon tana sodaachifte an shimpirraa as gubbara dabruu hin dandeessu an sukuniti guddoodhaan qabu obboleessi kiyya nama hedduu takka ni keenya nama Gunan dubbadhu kan nama meeqaa wal cinaa akka wannatti shimbirrooti kan wiilisi tuuchaa darbu baabii ati waa'ee kanaa keessa beekta assalaamu alaikum seeraatu seeraa jirare akka inni jirutti ani waa takka godhuu danda'u as gubbaara teessee anaa ona sodaachisu jirtu Oromoo guutuufuu gaarii miti maarreedha waan jaamu miti namni takka badiin alatti hidhamuun yakka guddaa takka si galtee ammas achitti yaamuun isii
yaabu fille kun waan sataabtee jiru waa'ee dhimma jiruu isiitii fi akkaataa isiin social media kana gubbaarraa godhattuu fi dhimma jiruu isii ka isiin hawwii fi abdii fi bakka takka deemuu ka qabdu wanni waliif fidaan jiru oromoon tun jechuudha rakkoo dhimma isiitii waan feeti gootee ilmoo isii survive godhu nyaachisuu mirga qabdi but ammoo like roorroo diinaa gurgurtu haga waraqaa magaalaa kana keessa bunaan gurguraa so biyya dhibbaan dhibbanne beeka bunaan fuula namaa akkana bareedee gunas bahu buna birchikoodhaan gurguree hin dukaanarra ganama kana qopheessi doolaara 12 dalagadee dhufe dalagaa iskoo yogguu takka naa obsi habiibti yogguu takka naa obsi obboleessa keenya obboleeyyan keenya yogguu takka hin dhaggeeffadhu dhimma social media gubbaarraa akka feete isiin godhachuunii fi ammoo dhimma isiin biyya takkaan dhaqayyattee biyya namaa baqattummaa ni beeynaa isiin achi keessa teessee eegu jirtu garaagarummaadha qaba si jettee kuni ati eessa jirta baabaa eessa jirtati Amerika ka. Amerika maqaatti dhageeffadhu ibsa. Dhimma roorrooti. naaf sabboontu teenya Ani Ameerikaadhaan jira. duuba obboleettii ija mee obboleettii ija Ameerikaa jirta meeti isaan kun wal bira jiran jarri lamaan kun nama dhimma walii furuu danda'u lola dhiifnee kabajaadhaan waan isiin barbaaddu sayyoo irraa fuuneefoo Lola miti bara amma mirga isii turraa fuudhanii jiranii bara mirga isii takka taatu obboleessi na dhaggeeffadhu qaalii keenya Baba bara mirga gochuu kana ati amma Amerika jirtaa miti. siimu jira bara siimu jira obboleessi keenya mucaan nama waan isin jee if duraa balleessitee jirti as gubbaara na himattee maarra jechuun no it can't be like that akkana ta'u taa'u laal afaan kanaa sii galuu dide malee if duraa balleessitee jirti jennee bara if duraa balleessitee jirti jenne akka jee isiin amma anarreellee miidhaa fidaa jee anillee nama siyaasaan himatamee biyyarraa bee jechisii kuni anallee aangootiin eelaa balleessaa jee lammaffarratti isiillee ni miidhaa jee sadaffarratti ammoo ummatumas keessa jiru kanallee ni miidhaa jee laal akka riskoon isa kana miidhuu dandeessu dhaggeeffadhu baabaa dhaggeeffadhu akka riskoon isa kana miidhuu dandeessu himee jira inni maanu laal dhaggeeffadhu asirratti duuba nagaa karaa kabajaatiin waan kana isiidhaa deebisuu ni dandeessaa jennaan suuta gatteenyee tasgabbiidhaan yoo nagaafatte waraqaa san fudhachuu dandeessi je dubbiin dhumtee bakka gabaabaadha. Akkas kataatu taate laal gamanaan afaan meeffachaa gaafa laal gaafa wal jiraa eega waleessuudha gaafa wal jiraa eega waleessu waraqaadhaa kan bulookna godhe obsin ammoo sirra godhe riskoo laal biloo kaasi godhu haadhiisu nutti matteemi nu biratti arrabsuus hin dandeessu maqaa badaa sirraa hin dandeessu nuti akka oromoo tokkotti akka nama sabaa tokkotti irraa waan itti barbaaddu irraa sii fuudhuu dandeenya achiin sobee bilook si fuudhuu danda'a nuti ammoo asitti akkati feetu si dubbachuu hin dandeenyu akkati barbaadu si dubbachuu hin dandeenyu akka inni barbaadutti si dubbachuu hin dandeenyu akka isaafis ta'u akka siifis ta'u akka nuufis ta'u akka uummatni nu dhaggeeffatus ta'utti dubbannee dubbii finna malee no asirra naa lolaanii na akkas godhaani lolaanii miti bara waan ati barbaaddu puyentii ati barbaaddu san qofa isarraa Namoota gabaa maali? naalolaan joa Dalagaa bahu deh. xiqqoo miira keessa jirta maqaan isin dhaggeeffachaa turre haasawa akkanatti seera nama xiqqisoo wal dhabee hiddutti akkanatti kamma geessi tanarratti haasawa jirrutti waan takka furmaan hin dhufu dhaggeeffadha namni hogguu waan takka balleessi miira keessaa ba'a dhaggeeffadha abbaan badiitis haati badii himattuunis himatamaanis jechuudha isin lachuu afaan tokko dubbanna suuta miira duraa walii qabdan san ammoo asitti hin danda'amu miira duraa walii qabdan san lahi jettanii tokkoffaa irratti obboleessi keenya mo'aan sibiilni waliin dhuftan eega waliin dhuftanii waan kana waliin gootanii taateen ati biyya namaa keessatti sitti dhufte akka biyyatti kutte eega nama lalaan qabdi nama jala jiru haasaa jiru mo'aan nama 30 irratti masa'uula jee mo'aan keessa
jaalisa. Kuma soddomaa je. Nama kuma soddomaaji. Namni kuni hordoftoonni isa jala jiru. Amma fakkeenyaaf yoo si miidhe namoonni miidhamaan akka keetii jiraachuu danda'a kan biraa. As jalallee taatu jechuun hin dhageenye. Fakkeenyaaf yoo kan nama miidhu taate. Hojiinsaa hojii dho'isaa osoo hin taanetti hojii biyya guutuuti jechuudha. Riskoo kana qaban. Hojii biyya guutuuti nama kuma soddoma jechuun biyya guutuudha. Kanaaf riskoo ta'e ammaati waan miira bulloksi godhe sanii fi miira dhuunfaa akkasitti eegee wal oolsuu san dhiisiiti. Sani akkaataatti isteeppii waliin deemtanii bullok irra geessaniitu jira. Adeemsa ragaa qabuu fi adeemsa qabatamaa hatti hin daballe himattee inni si amane ani riskoo hin kaanne je amma asitti dubbatee jira. Riskoo hin kaanne waan isiin barbaadu naniin godhaa fi garuu immoo dubbiin si eega biyyatti deembite tasgabbaa'uu turuudha barbaaddi je. Riskoo gama keessaa asirratti kana nuun jee gama keessaatti waan si miidhu jiru jira bakka tana dubbiin. Muutii firraa kaas. Abboonatii bakka sanuun geenyemma. No, sabboonaa fayyadii isaanii. Amiidhu. Yaadannoo biyya tana keessa jirta. Biyya tana. Riskooti yoobsi. Obsi riskoo. Amiidhu sabboonaa asirra obsi. Obsi moo asii dubbisaa daqiiqa tokko. Amiidhullee hawaan fedhe godhullee waan isiin barbaadu san qofa Mahammad irraa barbaadna nuti. Tamiidhaadhiisi. Moo har'aa wanni barbaadnu. Pointii takkitti isii waraqaan irraa bilook taame. Waraqaatiyyaan barbaade jettu san qofa moo'aan akka waraqaa san deebisuuf qofa gaafadhu sabboona waan biraa dhiisanudha. Aye galatoomi jaalleessa riskoo hamtuun ishee miidhuuf hin qabu. Wanni inni bilook godheef na arrabsite. Riskoo bilook jalaan hin baasa. Na hojjaasa'uu dandeessi. Riskoon baqataa kuma soddomiin ala wanni isii godhu jirtu. Bifa addatti wanni isiin ilaalchisu hin jiru. Dhimmati ambadii tindaleene dogongoraan piraankiin akkaayyaamu na godhani maqaa hammeessuu maqaa balleessuu riskoon tiktook irra narraa haa dhaabdu baatii takkaa ol na dubbachuu jirtii ni gahaa fi dhimmasii hammaan danda'utti waan obboleessi godhuu fi danda'u akkumaan kaleessa jalqaba osoo isiin firraa nan ariin niin godha jee murteeffadhetti niin godhaa fi maqaa kee haala fana keessu isin hundinuu galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa jabaadhaa waan nagayaatii rabbi waliin nu haa deebisu. Kanaafuu waan waraqaa sii Galatoomi ulfaadha asirra waan isi gaafadhuun qaba. Asirra waan isi gaafadhuun qaba moo namaan nu laalu jira paablika irra jirra asirratti waadaa nu galtee gabbuutee waan kan akka achiin dhiiftuun barbaada. Tokkoffaa keessanii nu dubbisi nutis anis sabboonaan keessaan sunidha. Amuma follow no follow sif deebifna raggeefala follow sif deebifna walirra isin finna bakka takkatti nu deebisu san miidiyuma kanarra dhuftee kuno obboleetii teenya amaana wanni isin barbaaddu ummata kiyya isin deebise amma nu mitila ka wajjina soitu riskoo miti hawaasa kee xaamma silaalu jiru kan nama kee xaamma raggeefatu jiru kan afaan oromoo haasawan ati afaan oromoo dubbatta nama kuma soddoma olitti atiin kuni ajajaa taate isaaniin deemu jirta mataa taate adda duree taate namni kun nama haqaati ta'uudhaaf namni kun nama dhugaati ta'uudhaaf kabiralleen gara biyyaatti si dhufee maqaa keedhaate akka jiraatu bakka biratti addunyaa tanarratti akka faarfamtu beekamtis akka harkattu nama haqaa akka taatu ummata keetitti illee akka kabajaa gootu asuma deebitee waraqaa isii kannuu fi ummata kana agarsiifta kana waadaa nu galta lammaffaa immoo riskoon arrabooda akka maqaa kee hin dhoyne anaatu itti gaafatama fudhata guyyaa isiin maqaa kee dhoyte si dura anaa gabbee dhugaatti riskoo. Tolchite jaalleessa riskoo waan hin danda'u waraqaa harka kannoo ani afiiti yaa ishoon godhu takka naa beeka anaa maka waraqaa mootummaa biyya tanaa kannaaf ammas waraqaan isii harkaa fuudhamte malee hin haqamne riskoo poolisaatu biyyarraa ari'e malee ministeerri isii waraqaa kanneen ariine riskoo ankaniin ji'uun akka obboleessatti kaniin gorsa low profile qabadhu jaanii dandeessa riskoo keeziin isii hiikamuu dandeessi low profile jechuun maal jechuun yeroodhaaf tiktok irratti wantoowwan hamtuu isii qeessisuu malurraa dhaabbadhu jaan
waraqaasii mala dha'uu ni dandeenya. Ammoo akkaniin godhuu danda'u akka dura bu'aa horee baqataatti dhimmasii dhiibbaa irratti uumee akka deebituuf mala ni danda'u. Yoo isiin faallaa sanii akka daleedu taate immoo wanni ni godhuu danda'u hin jiru. Riskoo obboleettitiyya namaan qacoollee jaaladhu namaan qacoollee dinqisiifadhu riskoo teenya lafa na kaayi. Maqaa sana nammeessin maqaan kiyyaa ammaa. Asmarra walitti sin fayyifna siif riskoo rakkoon qabdu hundaa ofitannee yaana riskoo amma jarraa sii kanna muuti kaafadhu. Wanni mo'aan sii godhuu danda'u waraqaa sana harkisee sii hannuu ni danda'a inni isa tana danuu baastaa amma inni dubbate tan. Awwaal waraqaa yoonni saartanaan isaan kanaan dhalattiin fudhadhee waan isaan godhuu danda'an amma dhugattiin isin himaan. An Oromoo harga isaa keessattuu community wajjinis takkaa wal quban qabu gahee isaanii gargaarsi isaan namaa godhuu danda'an deeggarsa isaanii hammeenya isaan na godhan tana qofaan hima malee an deeggarsa illee irraan harkanne hammeenya illee irraan harkanne isaanis hin harkanne waraqaa tana amma reettis jiraachaa tuman ture. Laakiin akkaan akkatti jiraalee harkutti akkaataa inni gartee haa uummata kuma soddoma irratti anaatu hogganaadha jeetti waraqaa tana akkaaf kamalettuu naa baasuu ni danda'a jechuudha. Ati keessatti qabda malee dhibba waan akkasitti amantuun qabdu jechuudha. Ummata jechuun kan ittiin dhiyaadhu waan takka yoo itti dhiyaa amma ibsaa inni itti dhiyaadheen waan akkana kana godhuu ni danda'a hojiin keetii jee murteessaa laakiin amma akkaan akkamitti waliin dhufan? Egaa kan wal shakkan. Community keessa waliin dhufan duraallee bakka isheen hidhamte. Waraqaa kan baasuu fi danda'a bari inni waraqaa inni because ani isa dura osoo inni waraqaa si deebisuu fi danda'a. UN keessa dalagaa miti akkuma UN lawyer wannateetti ni danda'a. Si galtee all wanni inni dhaabatu. Wanni waan irratti kufuun dandeessu riskoo waan amma